birkaan gallaali korreentee babaho jadin badee haanole raangattarraan mullattee saalani hoo dubbiin haqiiqa ta'e ilaalani hoo rabbii kiyyaa ganamallee galgalallee hatira teessan jirra numbaasin alatti nu darbaa gaaddisa dhiiraa jalatti jadin badii hadaa malleen tanumaa finfinnilleen tanumaa oromiyaan tiyyuma jadin badii kama heessuuta galaa warra sirrii nagaya habaase jalaa baarasayyaa baarasanii maalin jajjeessitanii gaarasanii nuufii keessan jirru gaafasanii akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota daawwannaan keenya Baalee jalqabe egaa ammas itti fufeetu jira. Baaleen wanta daawwatamtu hedduu qabdi. Egaa sa'aatii kanatti immoo kan argamnu Dirree Sheek Huseen Aanaa Jinaatti argamna. Egaa uummanni Aanaa Jinaa yookiin naannoo Dirree Sheek Huseenitti argamanii egaa akkuma ilaalaa turtanii bifa miidhagaatiin gabaa isaanii waan garaagaraa bitachuu gaara irratti argineeti kan dhufne. Egaa kuni yeroo hunda akka jiraatu keessumattuu immoo guyyaa dilbata har'a baay'inaan akka taasifamu hawaasni garaagaraa ba'ee wantoota garaagaraa akka bitatu akka waliin gabaa taasifatu ilaalaati kan turre. Amma fuulduratti kan argaa jirtani egaa Dirreen Sheek Huseen keessumattuu Sheek Huseenii nama barsiisa amantaa islaamummaa keessatti ga'ee guddaa qaban, ga'ee olaanaa qaban, keessumattuu immoo afaaniin ol qabatee uummanni Oromoo afaansaatiin akka boonu afaansaa akka baratu namoota barsiisaa turanii nama seenaa Oromoo keessatti seenaa guddaa hojjete darbedha. Egaa Dirreen Sheek Huseen keessa seenne immoo maaltu jira, Dirreen Sheek Huseen maal qabatee jira, akkamitti ijaarame, maal fakkaata, seenaan keessa jiru maalidha kan jedhu kan daawwannu ta'a. Egaa isinis filannoo keessan AMN Plus yoo godhatanii haga xumura sagantaa keenyaatti waan hedduu daawwannaa rimootii keessan osoo hin jijjiirin haga xumuraatti ni hordofaa affeerraa keenya. Waatu jira harrumaa waatu jira kajawween ceesu tara maatirtira ay jalde se fuudha ba'ee jedheen badee jalde se fuudha ba'ee. Baga nagaan gara Dirree Sheek Huseen nagaan dhuftan. Maqaan koo Abshiriin Anawar jedhama. Waajjira Aadaa fi Turizimii godina Baalee Bahaatti dursaa garee misooma turizimiiti. Egaa Dirree Sheek Huseen jirra. Dirree kana keessa waan hedduu jira. Seenaa guddaa qaba. Imala hedduu taasisneetu Finfinnee irraa gara Baalee kiiloomeetiroota hedduu taasifnee dhufne magaalaa Roobeerraas akkasii seenaa as jiru na daawwachiisuudhaaf qophii waan taateef hedduu galatoomne qaba. Daawwattoota kootiin waa'ee Dirree waan odeeffanne qabna. Masjiidonni fi akkasumas immoo gamoowwan garaagaraa seenaa guddaa qaban akka jiru ni beekna. Karra guddoo irratti kan hin argamnu. Akkuma tikaas immoo seenaa waggaa 1000 keessatti masjiidota hedduutu jira. Masjidni inni jalqabaa dhiheenya kiiloomeetira muraasa irratti masjida Baalaatu jira. Kana keessatti immoo gamoodha kan arginu. Gamoo akkasumas dabalataan immoo haroowwan uummanni Oromoo, hawaasni Oromoo haroo teknoolojii bishaan cimmisuu osoo hin baratiin dura seenuu hin dandeenya. Bakakkaan buusni hoo calleessi nyaaddu osoo yoosni hoo. Jaalalti daraara biqilchitee dirreen duukaa. Karra guddoo seennee irraa gamoodha kan asitti arginu. Akkuma reefu sii kaase Dirree Sheek Huseen masjiidota baay'eedhaan beekamti. Masjiidota jiran keessaa masjida lama sii kaasaan ture. Masjida Baallaa fi masjida Zuqxum fuuldura keenyatti kan argamu. Keessa minaaraan isaa gamasittiin argama. Kan asitti arginu kun ammoo naannoo waggaa 360 dura gamoo yookaan ammoo shiraayin isa jennu uummata Oromootiin yaadannoo Sheek Huseeniif kan hojjetame waggaa 360 dura jechaadha. Isa kan asitti arginu. Inni kun kutaawwan adda addaa qaba. Isa dura immoo haroo lukkuu laallee. Haroo lukkuu waa'ee haroo lukkuu kana dhageera. Dirreen Sheek Huseen haroowwan
akka inni qabu odeeffadheen ture. Sirriidha? Sirrii. Mee haroo meeqa qabu? Haroowwan hedduutu jira. Haroowwan kudhanii ol naannoo kana kan jiru isa keessa haroon baay'inaan kan beekamu haroo Lukkuu, haroo Dinkureeti kan yeroo dirree Sheek Huseen jiranitti haroon yeroo jalqabaa Sheek Huseen akkuma sihiif amantaa Islaamaati kan isaan barsiisanii amantaa Islaamaa yeroo barsiisan tokko sirna salaataati yeroo salaata Amantaa Islaamaa keessatti taasifaman keessa tokko salaata salaanni yeroo taasifamu immoo haal dureetu jira haal duree san keessa wudu'a yookaan immoo qulqullaa'uu dhiqachuudha barbaachisummaa bishaan cimmisuu hubatanii haroon kun kan qotame yeroo sanitti guutuu gaanfa Afrikaa keessatti yookaan immoo hawaasa Oromoo biratti kan beekamu eela qotuudha naannoo birattis kutaawwan Oromoo adda addaa keessatti eela qotuudha kan beekamu garuu bishaan bifa kanaan cimmisuun akka qaroomina Baalee keessattuu kan dirree Sheek Huseenitti fudhatame yeroo sanitti haroo qotuun hin baratamne waggaa 1000 duratti haroo qotame sababa sanis shimbirri rakkattee shimbiraaf waan niyyataniif yeroo sanitti haroo Lukkuu jedhamee kan inni moggaafame. Amma haroon kuni namootni dhuguu gochuudhaaf itti qulqullaa'u itti fayyadamu miti? Dhuguufis dawaadhaafis itti fayyadamu. Akkasii. Ramashon, oh, Kisani Fe, Hainaga Ramachon, Kisani Fe, Doko Karagan. Eebosumatti ba'u jechuudha. Akkuma argite yeroo nama dhufne kun yeroo muudaati, muuda zaaraati. Hawaasni amma sitti arginu kun kallattiiwwan Oromiyaa, kallattiiwwan biyyattii kamiifuuti kan isaan dhufan irra caalatti Silteen dhufu, Jimmaarraa dhufu, Asoosaarraa dhufu, naannoo Somaaleerraa dhufu, Oromiyaa kutaawwan hedduurraati kan isaan asitti argamanii bishaan kana dhugaatii duwwaa osoo hin ta'in kan amma waraabbataa jiruun kun mana isaaniitti dawoomaaf kan isaan qabatanii galanii hawaasa naannoo kana soo dubbisti fayyummaadhaaf barbaadu. Akkam jirtu? Gaarii. Eenyu maqaan keessan olaa barruu? Jamaal. Bishaan kana hin qufne dheebodheen jira. Baalee daawwachaan oolee aduun na gubeera. Naa kennaame ammas. Namoonni as dhufanii bilisaan fayyummaadhaaf dhuguu jedhu. Bishaan qorichaa jechuudha miti? Qoricha. Bishaan qorichummaa qabu. Hunjizama fayyita. Hunjizama fayyita. Eelsi fayyita. Raammoo garaa keessaa kana balleessa. Baballeessaa keessaa. Kanaaf da'ummaa isaatii gaa. Ammas maaliif waraabbachaa jirtu reessu fudhatanii galuuf? Fudhatanii galu. Kanuma dhugdu yeroo hunda? Kanuma dhugdu? Da'ummaa dhaabbatanii jechuudha. Ijoolleen maatiin keenya dhukkubsatan. Yoo maatiin dhukkubsatan? Kana obaamu. Jismii isaanii kanatti qaqqabee jismii isaanii kanatti didduu. Didduu? Kanaaf. Kanaafuu yoo qaamatti diddibatanii fayyisaa jechuudha. Akkas. Kanaafuu qoricha dhukkuba kamiifuu qorichaa baay'ee na fayyada. Baay'ee namatti tola. Isin hawaasuma naannoo kanaati? Jimma. Jimmaa dhuftanii? Yoom dhuftan? Hin gaddannu. Guyyaa meeqa dura? Guyyaa guyyaa afur. Guyyaa afur dura. Kanumaaf dhuftanii jechuudha? Kanumaaf dhufu. Matoora gartoloo kaasaa jira garee garaa jaalallee raasaa jira garee tanaan bahoo keessaa abaabta nama garee. Waliif qabanneemi? Nama dubbisaan ture? Akka dhiyaatuun barbaade. Hayyee haa ta'u amma immoo isa nageessita laata? Egaa waa'ee seenaa Dajanaa waan hedduu jechuu dandeenya garuu maqaa isaarraa kaanuma maaliif Dajanaa jedhama? Actually kana seenaawwan adda addaa jiru maqaan isaa guddaan ittiin beekamu dirree Sheek Huseeni. Dirree Sheek Huseen jechuun dirree lafa diriiraadha. Dirreen maqaa hedduu qabdi.
more of kan hawaasni ittiin beeku dirreedha. Dirreen akkuma naannoo kamittuu dirree dawas jechuu dandeessa. Naannoo biraattis lafti dirree waamamu bal'aadha. Lafa diriiraa ta'uudhaan kan inni beekamu. Dirree Sheek Huseen kan jedhameef ammoo biyya Sheek Huseen qaroomina Oromoo waan ta'eef amantaa Islaamaa. Dhagaan dhedheeroon kun maal jedhame? Actually seenaa keessatti akkuma reefu sii kaasne dirreen seenaa dheeraa qaba. Biyya kanatti durirraa kaasee immoo hawaasni barattoota yookaan darasaa asitti qaraatu kanaaf waggaatti allama siinqii geessuudhaan barattoota kana simata maatiin isaanii siinqii geessaafi turanii san booda immoo ziyaaraa tahee erga isaan booda du'an booda immoo akka muudaatti kan asitti kabajamu. Duraan yeroo isaanii lubbuudhaan turanii lubbuun yeroo jiran siinqii fidaa turanii waggaatti yeroo lama. San booda immoo muudaadhanii waggaa waggaatti dhufu jechuudha. Dhufaatii kana keessa immoo akkuma jireenyi jiru namni boqochuus danda'a waan ta'eef naannoo kanatti kan arginu awwaala waggaa hedduutti lakkaa'amu. Akka amantaa musliimaatti immoo soodduudha kan inni asitti dhaabbataa jiru kun fuuldura isaatti dhagaa uumamaa qiblatti fuula garagalee dhagaa uumamaa hoofii laayimistoon irraa kan lafa keessaa bahu isa kanaan kan inni uwwifame. Qabri naannoo kana keessa jirutti immoo mukkeen naannoo kana jiru mukkeen gammoojjii isaani kan kanaafuu qabri keessa qaxxaamuraa jechuudha. Hayyee egaa baay'ee namatti tola. Seenaa tokko dhaga'een ture. Egaa abbaan Sheek Huseenis asumatti dhalatanii akka guddatan dhaga'e. Lafa kana irratti immoo duraan yookiin immoo nama dirree jedhamuun maqaan naannoo kanaa akka yaamamu taasisaniiru maqaan isaa akka hin dagatamneefi jedhan dhugumadha. Kanarraa kan beekamu actually odeeffannoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Hamma ammaatti qorannoo yookaan maanguddoorraa akka adda baasnetti dirree kan jedhame lafa diriiraadhaani. Sheek Huseen nama Oromooti. Waamama iddoo wajjin lafa diriiraa ta'uudhaa fi beekamtii uummata Oromoo biratti qabu akka gaanfa Afrikaatti baaletti amantaan akka babal'atuuf gahee guddaa qaba ture. Sheek Huseen ibn Malkaadhaan waamama. Akkuma moggaasa isaarraas bartuu Oromoo ta'uusaa nama naannoo kana jiraatu ta'uusaa beekuun ni danda'a. Moggaasa Sheek Huseen ammoo kan argatte Sheek Huseen naannoo kanatti amantaa musliimaa barsiisaa akka ture. Biyya kanaaf naannoo Baalee qofaaf osoo hin ta'in akka gaanfa Afrikaatti amantaan Islaamaa seenuu mallattoo mul'isan keessaa Soof Umarii fi Dirree Sheek Huseen. Walitti dhufeenyi isaanii akka afoon limuutti tokko eessuma ta'aa fi Sheek Huseen inni biraa immoo dabalataan barataa isaa immoo yookaan darasaa isaa ta'uun ni beekama. Baharakiya Assalamu alaikum Baharakiya. Seenaa Dirree Sheek Huseen keessatti gamoodha amma ammaatti kan laallu gamoowwan kun gosa adda addaatu jira. As biratti Gombisaadha kan jedhamu. Gombisaa. Gombisaa. Iddoo kanatti dur hawaasni Oromoo naannoo kana dhufu baay'ina waan hin qabneef salaanni iidaa asitti kan inni salaatamu. Kallattiin inni jirus qiblaadhaan jira waan ta'eef yeroo sanitti dirree iidaa iddoo iidaa salaata iidaatiif kan tajaajilaa ture. Ammatti immoo namni bal'ate waan ta'eef dirreen iidaa seensa magaa ganda kanarra naannoo sanitti kan inni argamu. Gamoowwan biraa as keessatti sirna ixaanaa waan akkasii kan isaan gaggeessanii. Kanaan ala akkuma waliigalaatti gamoon bira dabarres jira. Gamoon kun akkuma reefsi kaase Muhammad Tilmaatiin kan inni dalagame keessatti immoo gulantaawwan. Halluu adii dibamuun isaa kun tarii iccitii qabaa laata? Iccitii addaas qabaachuu baatu qulqullummaa kan inni agarsiisu. Isaan alatti immoo meeshaan wanni tokko kan amma siin kaaseen hamma ammaatti waggaa 400 asitti teknooloojiin tokkos kan inni hin tuqe. Egaa dirreen Sheek Huseenii osoo teknooloojiin hin jiraatiin gamoo isaa yookiin iccitiin gamoo isaatti hojjetamu akka yeroo ammaa simmintoo yookiin immoo ashawaa garaagaraatuun fayyadamanii wanta addaatiin ijaarame gamoon kuni sanii immoo Muhammad Tilmaatiin ijaarame jedha. Maaliin ijaarame gamoon kun? Deemaa dubbanna? Gamoowwan kun kan inni hojjetameen akkuma sila kaase waa lama. Teknooloojii uummata Oromoo isa aslii ganamaa kan ta'e simmintoon tokko hin jiru yookaan shiboon
wantoonni ammayyaa tokkos kan ittiin makamin qaroomin Oromootiin kan inni hojjetame kana jala kanatti kan argitu masgidas booddee ilaaluu dandeenya mukkeen gaara Kubbaayoo imala kenna yeroo karaa roobeerraa dhufnu arginu san isa fayyadamaniiti kan hojjetanii kan biraa immoo dhakaa hoofiidha kan isaan fayyadaman meeshaa masjiru kanaan wal qabsiisanii waggaa hedduudhaaf kan inni turuu danda'e jechaadha. Dabalataan ammoo adiidha qulqulluudha yeroo kamiyyuu hamma ammaatti qalamni nuti gamoowwan ammayyaatiif hin fayyadamne tokkolleen ittiin galle waggaatti al tokko kan inni dibamu muuda ammaa kana muuda zaaraati kan inni dibamu inni kun ammoo muka gosa muka doddooti jedhamuu fi dhakaa hoofiin qotamee lafa keessatti yeroo hedduudhaaf gubatee erga gubatee booda aara daaraa san fuudhanii bulbuluu hawaasni naannoo kanaa baasii dhuunfaa isaaniitiin humnaan wal gargaaranii gamoo miidhagu kana waggaatti al tokko ji'oota hedduudhaaf muka kana gubanii kan hojjetan hamma ammaatti teeknooloojiin tokkos kan hin tuqin Angafa jechuudha. Angafa qaroomin Oromoo. Qaroomina Oromootiin ture bifa kanaan miidhage. Baay'ee bareedaadha. Egaa angafa qaroominaa ta'uu dhageenyeerra asitti gamoo hedduu jira. Masjiidota hedduutu akka jiran illee beeka. Masjiidni fuuldura kootti argaa jiru sun maalidha? Masjida Zuktoom jedhama. Masjidni kun istiraakcharii lama qaba ammatti yeroo sanitti kan ture Masjida Zuktoom Nicholas ammas yeroo seenuun argina. Sheekh Huseeniin kan inni ijaarame masjida xinnaadha. Waggaa 1000 mukkeen gaara Kubbaayoo irraa dhufan muka Hindeessa jedhamu kan inni roofiin isaa ijaarame. Akkasumas immoo akkuma gamoo kana gidaarri isaa immoo waan meeshaa naannootiin kan inni ijaarame naannoo waggaa 1000 lakkoofsiseera. Haala nu mijateen laallee isa daawwannee kan ol deebinu ta'a jecha. Hayyi hadeemnu. بارك يا سلام عليكم دراك يا سيدنا حسيني غلاغلو Ijaarsi dallaa masjiidaa kun dhagaadha kan inni argaa jiru. Magaalaan Dirree Sheekh Huseen irra caalaatti kana magaalaa keessa yeroo dhuftan ilaaltanii bittan jedhee yaada. Guutuun guutuutti mana biyyeetii fi dhakaadhaan bifa kanaan kan ijaaramaa ture. يا غاغورو بونو غندا مسوفو Akkuma argitu manneen naannoo kana kan waggaa hedduu lakkoofsisan bifa kanaan kan inni dalagame. Dhakaan kun dhakama naannoo kanaati. Gubbaan isaa immoo qorqorroo miti kan inni ittiin ijaarame mana biyyeeti. Sababni inni ittiin godhames maalidha? Qilleensi ho'aadha naannoo kana. Gubbaa isaatti immoo biyyee gochuun isaanii manni sun akka diilallaa'u kan inni godhu. Akka qilleensi qabbanaa'an jiru. Qilleensi qabbanaa'uuf isaan gargaara. Kanaaf immoo yeroo ammaa namni mana qorqorroo baasiidhaa fi humna dhakaattiin sassaabuu waan dhabeef kana raawwata malee akkuma fuuldura kiyyatti argitu manneen hawaasaas bal'aan isaa bal'inaan ammas walakkaa ol manneen biyyeeti. Masjiida kana fuula duratti kan argaa jiru manneen hawaasaati. Manneen hawaasaa. Hawaasa naannoo kana keessa jiraata jechuudha. Yookaan immoo dagalee jedhama. Hawaasni muudaaf naannoo kana dhufu durirraa jalqabee hoteelli hin jiru iddoon qubannaa. Garuu namni dagalee qabu kun Baalee roobee jiraachuu danda'a, Ginniir jiraachuu danda'a, naannoo adda addaa jira. Garuu dagalee asii qabu. Dagaleen kun yeroo kam kan inni tajaajilu yeroo muudaa duwwaa tajaajila. Yeroo kan qullaadha kan inni ta'u. Kanaafuu manneen dagalee jennuun kun bal'inaan isaanii kan isaan irraa hojjetaman dhakaa fi biyyee. Biratti kan argitan masjidni kun masjida waggaa 1000 qaba. Keessatti masjida xinnaatu jira. Balbala qaba. Utubaan isaa gurguddaa yabbuu kan ta'eeti kan as keessatti argamu. Waggaa 1000 lakkoofsisee yeroo sanitti Sheekh Huseeniin kan inni hojjetame. بارك يا سلام عليكم دراك يا سيدنا حسيني غلاغلو سلكي بالك هلو هلو Kutaa garaagaraa qabaa. Kutaa garaagaraa qaba. Gamoon kun reefu yeroo kaasnu teeknooloojii
halluu dibaa jenne san keessaa isa san naannoo kanatti kan Dhagama uumamaatiin akkasuma san. Koofiidha harka namaatiin kan inni hojjetame. Yeroo adda addaa waan dibamuuf immoo kun qaqqaba tuqaa namaatii naannoo kanatti kan jiru. Kan biraa immoo dibaa isaati kan naannoo kanatti arginu waggaa waggaadhaan hin dibama. Urgaadhaaf ammoo wanti fayyadamu naannoo kanatti. Gubbaa isaas ni argita. Mukum kan inni hojjetameen. Nadhii asitti namootatti dhufanii aarsu. Namoonni ijaaraaf dhufu waan kana akka inni foolii gaarii kennuuf fayyadamu. Baay'ee tola. Kanaafuu iddoo qabbanaati ana aduun na gubee xiqqoo ishee qabbaneeffachuu nan danda'a. Keessa seennee qabbaneeffachuu ni dandeenya. Gamoon guddaan isa kana kan amma naannoo kanatti arginu mammaddumaatiin kan ijaare tawwan adda addaa qaba. Afoo keenyatti kan arginu gamas fakkeenyaaf yeroo ammaatti halluu kana dibuudhaaf naannoo biraa tursiisanii egaa doddotii fi hoofiin akkaan suni gubate booda iddootti bulbulan kan isaan fayyadamanii fuuldura keenyatti hin argina jechaadha. Asitti fayyadamu yeroo duriiti. Bakka kanatti kan isaan bulbulanii. Kana gamoo kana ijaaruuf moo? Erga bulbulan booda isa kana immoo wanni kanatti dibanii miidhagsu jechaadha. Inni biraa immoo akkuma siin jedhe amantaa Islaamaatiin beekama Dareen Sheek Huseen. Quraana hin qara'u naannoo kanatti waan ta'eef teessoo isaati naannoo kanatti. Teessoo quraanaa jechuudha. Waliigalatti fuuldura keenyatti qabriiwwan adda addaa jiru. Fuuldura kootti nama ta'een argaa jira. Obbo kottaame. Akkam jirtu? Akkam nagaa. Baay'ee faayamtanii jirtu mee wal haa barru. Hayyaani maqaan kiyya Abdul Qadir Shaalii jedhama. Keehoo eenyu jedhama sillee barachuu barbaada. Kan koo ayyaantuun jedhama gaazexeessii. Ayyaana gaariidha walitti qajeelte ayyaana ishee kana Huseen walitti qajeelte ayyaana gaarii qabdi jechuudha. Hayyee mee faayamtanii jirtu. Wanti harka keessanitti argaa jiru Sheek Huseen dur ulee isaan ittiin qabachuudhaan beekamanii keessattuu bosona keessa yeroo deemanii lammaffaama wanti adda godhu jedhee kan odeeffadhee akka yoo namni quraana asitti qara'ee xumuru asii laatamaa fi kun akka muuxannootti yookiin akka eebbaatti yookiin akka sartifikeetii yeroo ammaa jennu kanatti kennamaa fi jedhan yeroo ammaatti nama akkamitti qabata isin maaf qabattamme? Eeyyaa ulee Sheek Huseen jechuun kun shakkiin qabu jechuudha. Ulee amanamaadha jedhu. Ulee amanamaadha uleen kun jira. Uleen kun waraanni inni shakkamu. Kabukkuun deemuun shakkamu. Ammoo jirma guddaa isaatiin deemuun shakkamu. Namni ulee kanaan deemuun shakkamu. Amanamaadha. Amanamaadha ulee nagayaati jechuudha. Ulee siidaa fi gamanaan yoo rakkoo wayii argame akkatti qaban balaa dhaamsiti. Gamanaan ammoo yoo rakkoo wayii argame balaa gamanaan nagaya goote gamanaan balaa balleessiti. Uleen Sheek Huseen akkana jechuudha. Akka tokkotti warri duraan himu sama allee utubdi yaatammaan haganaa tuni. Dachillee qabdi yaa uleen Sheek Huseen tuni. Waan hagana ga'u qabdi. Gubbatu laami irratti aliifaa jaalala ta'e galiin godhate waziifaa ziyaara dhufanii attantu habiibaa jedhamee waan hagana tokko dhageenya abboota keenyarraa uleen tun kabajaa hagana ga'u qabdi. Gara kaaniin ammoo kitaaba illee itti fannifatanii wayita karaa deemanillee gorsa illee akkatti jala qabanii bisiin jala masaraata qabdi akkatti illee lafa dhaabatanii kitaaba ofii itti fannifatanii akkasitti wayita gadhiisan illee ciisanii. Kun ammoo tasbee ibaadaa itti godhan seeraadha fi tasbee kuma tokko isii ibaadaa itti godhan Sheek Huseen tasbee illee isaanii jaalatanii tasbee kana ibaadaa itti godhanii rabbiin kadhatanii warra itti jumlaan haa milkaa'u yaada jedhu namni nasi tawassulaa ta'e jumlaan akka milkaa'ee galu jechuudhaaf waan akkanaa dalaga jechuudha. An dhalooti maasiitii jiru. Sheek Muhammad ka jedhamu san Sayyid Abbaas ka jedhamu san lammaffaan ana jechuudha. Ni jechuu akka kennatti. Kun saakin ana jiraati sabaa sablammoota mara afaan takkaa waan kana dalaga jechuudha. Waan muluun nama wal gargaarii addunyaan jumlaan wal gargaarii nuti as keessa hojiin dalagaa keessaa qabne jiru jechuudha. Ammoo kana jumlaa amma wal gargaaranii waan kana dalaganii sabaa sablammoota mara Sheek Huseen jechuudha ammataadha. Sabaa sablammoota mara irra garagalanii walitti ammatan asirraa uumame haroolleen asirraa dalagamuun jammarame akka Afrikaatti. Kuni kubee badaddaa sirriin baafti gubbatti abbaa kiyyaa sayyiin nuru zaanii galaagaloo. Amma fuuldura keenyatti kan argaa jirru kun maalidha obbo? Kun balbala isaanii dura warra akkuma kun mangistii zabii qabu zabii balbala isaaniiti. Kun ammoo Laazim Bakri jedhanii kun ammoo isaan isinillee kaadimu isaaniitti lachuu akkasii zabii balbala jirti jechuudha jedhe kun lamaan. Kan eenyuuf kan eenyu? Kun Muhammad kun Laazim Bakri kun ammoo Muhammad Adilee kan jara kana jedhama akkanaati jechuudha jara zabii isaaniitti jechuudha jedhe. Kan keessaa hoo? Kan keessaa qabrii warra imaamaniiti isaan warra asitti qabrii jala keessa achitti warra jiran jechuudha. Kanaafuu qabrii meeqatu jira rees? Qabrii as keessa achi keessaa kun qabrii majjaha torba saddeet akka jechuudha yoo guddate haganuma jechuudha sun. Tole.
أول ما قري والندايزو دبنا كون كان ينيو تتني كوني كمحمد تمام محمد تمام بالمسائل المسجد العارفين المامي كم إنسان المال إنساني باجي هذا نقول له المال إنساني تيجرو المال إنساني هذا ما باجي كذا جينتي هذا ما جاه كذا جاري كذا جيتي هذا مسيرنا كجيرتي كل سن كمو أكذا جيتي كذا يشوا هاي باينا ما تطول كان أفاس كيس أنا موتة زيارة دوبا سنة زيارة بل كم مسكوتي لا دوبا سنة بردين جري يشوا أبا فدزني هندن ديو أنا بسالة باسو كي جدو هلو جدي دولي سلكيها اتهمتو جرجا على اللوان اتجرتو سلكي بالك سهل كنو ما نتن يا سيدنا كثرت شيخنا حسين زيارة رفيه بكا كان الآبة سيدنا كثرت اسمه سيدنا كثرت الآبة شيخنا حسين قوم من زيارة رفتن كان أكو مموني شيخ زيارة رفيه كان اللي زيارة شيخنا حسين ترفيه أولياء مرافو إنسان تعالى فيها سنيف زيارة رفيه الآبة سيدنا كثرت أكاد جين سينا أبو ترى هاي هدونا في غلطهم أبو هاي تلي غلطهم هاي وغنا يوم مركا وبرالالو إتزني جبايان كزاران كمني إذا ساعتي مراسة قبلني والي هدونا داوت تيستي أسكيسا نموتني نسكنا دبالين جرو هدو غلطهم tole addis miidiyaanis haa galatoomii iddoowwan hawwata turizimii gurguddoo godina keenyatti argamu akkasumas immoo iddoo yuuneeskoo teentaatiif listitti galmaa'e dhuftanii biyya kanaas daawwachuu keessaniif isinis galatooma. Hayyee haa galatoom. keessatti gaa waan muraasa saatii qabnuun sin daawwachiisuuf yaaleera. Egaa mooraa alatti immoo kan isin amma anillee irratti hirmaadhee ilaalaa turtanii namoonni as yeroo dhufanii hadiraa bifa kanaan taasisu. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin akka bohaartanii akka baalee daawwattanii na waliin akka turtan abdii guddaan qaba. Qopheessituu qophichaan ayyaantuu geetaaneeti. Qophiileen AMN Plus afan itti fufuu AMN Plus waliin yeroo gaarii qabaadha. Kan si jaalleessituu kan jaallatanii seenuu nageessi barraa kan daawwatanii gabaa gamnaan gamanaa hayyuu lallabee labbaa labeen dhufee yaada kee dadhabee.